daawwataan keenyas jaajis noo jiraanni jira. Isaan kun gartee Yemanii na fakkaata. Warra Yemanii ma Itoophiyaadha? Kanaafuu inshaallah amma yoo rabbi jee inshaallah karaa adaamaa fuula ol deebine warra nagaan dhaqee nagaan nuuf rabbi nu haa godhu. Obboleessa keenya abdiillee gaa rabbi isaa haa milkeessu. Innillee gara jireedhaatti jamaa keenyatti dhaabee jira na fakkaatte. Abduraasuma jamaatu tuubamee san jiru. Akkasika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jiili da'waa fi iyyaafannoo gaa. Jiila biraatis jiila da'waa gaggeessu wajjin ta'uudhaan inshaallah jiila abdii oomishtoota abdii biyyaa jechuudha. Wajjin ta'uudhaan imalataa gama adaamaa fuula deemtee jira. Kana jecha egaa nu wajji turaa. Magaalaa hirnaa asii faxarree warri hirnaa hedduu amma hoggaa hirna jaanii kan si faxarana fakkaachaa dhufu jirti waan. Masha Allah barakadhaa makiinallee hirnaatiin deemu jiru toorra hirnaa jiru kanaan akkasii. Warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya nagala gubbaatti argamna. Sheekha keenya Sheekha ibroo bira adaamaa jala jirra. Inshaallah ta'ala du'aayin nama karaa deemuu ni geebalamti. Kuma jalluus du'aa isiniif goonaa du'aayin nu bira dhaabbadhaa nagaan geessi nagaan nu galchu.